Galatoma kabajamoo miseensa caffee qaama miidhamaanis nu keessatti waan argamuuf eessa jiru qaama miidhamaan kenname qaama miidhamaadhaaf akka kennamu. Galatoma kabajamoo afyaa'ii caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaan kabajamoo bulchaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa Ulfaataa kabajamtoota miseensota caffee ankaniin jedhu gabaasa qaama raawwachiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa kaarraa pirezidaantii keenyaan nu dhiyaate irratti gabaasni kun yeroo biitii teenya haala nageenyaa keessatti rakkoo hammaataa fi ulfaataa keessatti ibidda keessa dhaabbatamee harka tokkoon misooma hojjechaa harka tokkoon diina dura dhaabbachaa misoomni kana fakkaatu hojjetamuun kan yeroo nageenyaan dabarsine irra caalu argamuunsaa waan guddaa fi waan jajjabeeffamuu qabu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhiheenya kana akkuma beekamu akka miseensa caffeetti namuu naannawa godinaalee irraa filamanitti mari'achiisnee turre dhiifama jarjaraaniin maqaa kiyyallee bira dabre maqaan kiyyaa Sheekh Ibrahim Sharaf Ahmad jedhama. Iddoon irraa filatamee naannawa filannoo godina Harargee Bahaa naannawa filannoo Baddannoo kan jedhamu sanirraayi. Itti aansuudhaan akkumaan jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalee mari'achiisnee turre uummanni keenya ogaa mari'achiisnu maal jedha abdii gaariidhaa fi yaada gaariidhaatu isaan biraa ka'a. Zoonii tokko irratti zoonii furdaa jedhamu tokko irratti ogaa mari'achiisnu jara keenya sheeka keenya naan jedhan. Nuti abdii guddaa qabna hoggansa ammaan tan arganne caasaa keenya amma diriirfannee waan ta'eef jecha gaafii gurguddaa qabna silaayii gaafii gurguddaa kanallee isa gaafachuu xiqqoo ilma keenya ammaan tana qacaleedha waan taateef jecha isin ilmaan keenya kana gaafii gurguddaa isin gaafachuu kanuma gaafii namata 27 raqacamee qaacee jiru gaafii gurguddaa xiqqoo isin gaafachuu jedhanii mee abbo maal jechuu barbaadde jeen abbaa kiyya jee isin osoo jirtanuu dargaggeessa baay'ee qabna ga'eessota hedduu jira anuu jira maaliif hoggansa fi namni fuudhee dirree ni beeytanii miga achin geessu maaf achi geessitanii naan jee yoggaa inni kana naan jedhu abbo siitu gootaa ilma abbaan gootaatu gootaa sitti bahee tanaaf bahee diina cabsee deebi'e injifatee deebi'een jeen. Haa ta'uutii abdii kana qabaa jechuudha. Abdii kana yoggaan arku hawaasa keenya keessatti daraniin gammade. Haa ta'u abba eega akkas taate abdii kanaatis baga horattanii gaafii takkaaf lamallee taatu waaniin sii fuudhee ol fidun akkanniin jeen amaana. Haa akkas taatu yoggaa biitii teenyaa oni tasgabboofti yoggaa tasgabboofti isaan nu yaadatanii nuuf hojjechuudhaa ta'anii warra aanaa qumbiitu kiiloomeetira 350 ol deemee magaalaa Harar gaya kanaaf godinni Harargee Bahaa kun yoo baay'ina ummataatis nama miliyoona 7 ol caala isa kanarratti osoo nu xiyyeeffatamee hiije isa kanarratti xiyyeeffatamee godinni Harargee Bahaa kun osoo qoratamee bakka lamatti addanuu fuudhamee sadii huuni gaslaa'inini itti aansuudhaan waa'ee aanotaa aanaa lama kanama miliyoonaan lakkaa'amu qabuutu jira naannawuma san aanaa Baddannoo fi Girawa kajaamu Girawa irrattis akkasuma walumaa gala isaan kun araddoota yookaan gandoota 89 oli aanonni lameen kun fakkeenyaaf hin kaase malee Qarsaanis akkasuma Dadar Meettaanis akkasuma Cinaaqsanileen akkasuma inni kun
maaliif yaa jara keenya silaa zoonii furdaarratti aanaan nuu godhamee itti yaadame maaliifu lafa shiiraa oromiyaa ta bakka biraa kana kiiloomeetira 200 ol deemuu irra lafa bu'aa bayii Harargeedhaa kiiloomeetira 22 deemuudhaatiitu irra nama dadhabsiisaa. Maaliif lafa jajalloodha bu'aa bayii gaaraa fi kana qabdi waan ta'eef jecha kana waan taateef isa kanarratti osoo nuu xiyyeeffatamee bakka aanaa kanatti osoo nuu xiyyeeffatamee je ilmaa tana birachi dabree araddoota nama 15,000 hanga 20,000tti qabaniitu jira je baay'inamaati. Araddoon irra hedduun Harargee keessa ka jiran nama 15,000 sanii ol kan tahaniitu jira. Fakkeenyaaf araddoota hedduun kaasuu danda'a ammoo biraan dabraa akkuma san Cinaaksan yoggaan jiru aanaan Cinaaksan san Harargee bahaatiif Oromiyaadhaafis aanaa xarafaati gara bahaatiin jechu bakka san irratti zoonii takkaatu ture zoonii bakkanniisa Oromoo jechuudhaan kan beekamu inni sun fageenya dheeraa deemeeti magaalaa aanaadhaa gaya tajaajilamuudhaaf magaalaa aanaa dhufuudhaaf kiiloomeetira dheeraa deeman. Kanaaf zooniin bakkanniisa Oromoo san yoggaaniif magaalaa aanaa dhufuudhaaf deemu karaa biyyoota ollaa Somaalilaandii gad deemeeti cinaa Wacaalee Toogoo Wacaaleetiin Jijjigaan magaalaa guddoo naannoo Somaaleetiin asiin magaalaa aanaa isaa dhufata jechuun magaalaa Cinaaksan araddoota 18 isaan san kana waan taateef bakka sanitti osoo nu yaadamee uummata keenyaaf zoonii bakkanniisa Oromoo san irratti aanaan osoo nuuf itti yaadame kan jedhu itti aansuudhaan gama nageenyaatiin nageenyi kun gahee qabu qaba mootummaanis gahee ummataa qaba nageenya keessatti mootummaanis gahee qaba ummanninis gahee qaba mootummaanis gahee qaba ani kun akkanatti naa gala. Kanaaf kabajamoon miseensonni caffee kun isa kanaas jiddu galeessa goonee gaheen ummataa hoo maali nageenya keessatti gaheen mootummaa hoo maali kan jedhu san isa kana osoo kanatti ilaalamee kan jedhuun qabaa irran deebi'uu isa kana itti aansuudhaan karaa daandiitiin lafti Harargeedhaa akkuma reefu jedhu san gaalaftummaa lafa bu'aa bayii heddummaatu saniif daandiin asfaaltii BBOdha qumbiidhaa maanuuf itti yaadamne achumaan ammas hanga gindhiiritti baalee bahaatii wajjin maa wal nunqunnamsiisne kan jedhu isa kana achumaan ammas gama bishaaniitiin pirojektii bishaan fadis miidhagaa hedduu turee jira inni kun isa kana achumaan osoo itti nu yaadame kan jedhu asumaan pirojektii bishaan magaalaa Baddannoo 2010 mookura takka rabadameen se'a inni kuni xumuraaf silaa parsantii 90 fi naannoo san ga'ee jira waan xiqqoodhaaf jecha ummanni irraa tajaajilamuu hin dandeenye. Kanaaf inni sun akka itti yaadamu karaa biiroo bishaaniitiin pirojektii bishaan dhugaatii odaa bishaanii irratti akkasuma araddaa ilillii daraartuu irratti amatu waaywooshiin pirojektiin numa bahaa miliyoona 10 baha ja'ama gadi hin dhiyaatu 13 baha ja'ama 17 baha ja'ama ammallee dhiyoo tana 17 bahaa jechaa jiran garuu hanga bakka dhugaatii hin beeku san biiroo bishaaniitiitu qoratee adda baasa isaaniitu jala nu bu'uu qaba jechuu kiyya. Asumaan babal'ina ifaa keessattis sanumaa waa'ee babal'ina ifaa keessattis akkasuma uummanni keenya jala nu bu'uu qabanii mootummaan keenya karaa waan taateef asumaan gara fayyaatiin hoggaan dhufu gara fayyaatiin hospitaalli gaara mul'ataa rakkoo guddaa qaba. Itti aansuudhaan hospitaalli magaalaa Baddannoo hospitaala Baddannoo kan jedhamu inni san haakima yookaan doktora afuriini nama 700 olitti tilmaamamu mataa isaatiin tajaajilaa jira. Hospitaalli san karaa waan taateef karaa dhiyeessii dawaatiin humna namaatiin isa kan akka itti nu yaaddan jechuu barbaada. Achumaan hospitaala Haramaayaa irratti siitiskaaniin maaf nuun godhamne akka baha kanaatti hospitaala waliigalaa tokko takkaa hospitaala Riflaala kajaamu inni tokkollee hin argamu. Kanaaf jiddugala gaxaanu jiddugala bahaa kanarratti Haramaayaa irratti osootiin hospitaalli Riflaalaa yookaan siitiskaan ni qabu tokko
akkasuma ammas MRI tajaajila saniin ka ummata tajaajiluu danda'u inni sosochimaan nuuf godhame kan jiru gaafii ummataati kanaan kaasuu barbaade itti aanseeraa gara jallisiidhaatiin ammoo laga raammisii fi mojoo irratti mojoo kara qumbii fi golodaatiin hojjetamaa jira suni waan jajjabeeffamuu qabuudha akkuma san laga raammisii irratti illee osootiin dalagamee kan jiru san kaasuu barbaadeeti carraanaa kan itaniif gaa baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada galatoomaa. Galatoomaa kabajamoo miseensa cafee laaqana booda zaa sagal walitti adeebinu.